Yoon nuti argamu kana naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Taltallee akkaataa inni argamu kana yeroo jalqabaaf dhaltee Bubbis kan jedhamu jira. Bubbisi kun jechuun ilmi dhiiraa jalqaba yeroo maqaa baasanuuf jechuudha. Kanaaf kun immoo galmedhaniiti kan maqaa yeroo baasanuuf daa'imaa fi bakki isaa ijaaranidha. Keessi isa immoo olii ilaallaa jechuudha. Fallola. Guddaaf keessa qabdi qawwee fakkaatti. Seena. Ampun ini woi sana garta wan ada apa ya? Angka ada kapas. Ini kati medagan woi cukas. Kunamma egi muca maka bahasa nyebut kajaramu galmedani galmecum baka gaumsa ugini tapi noi. Welu. Aku Borana tabamu. Kundamo welu edan. Welu kurani. Nama kemana? Ari intamu armuka. Adi muca sudah bakatnya joko sama sudah tu ferase ni ada Borana keset ilawali negara kailawali negara sudah amenyo don tainu kabaju ulfinna namu intalo fishen nani puan tade amalle tanan jadi sudah tas ke jira ishena ma bodan ti kampun gada isu wan tu kabat kanena kadisapa finfinne hawasa shashamanne ararge hunda kesa jiratani man hunda jaratani minta fin kabu tv kabu edani wan daddadan miidhamanii jiraatan garuu mana jireenyaa godina Booranaa keessa mana xiqqaa ganga faaya akka sillaa calleen jira qilleen jira asillee orooroo siiqeen jira kunguluunu haal waan adda addaa naannoo Booranaa keessa yeroo gabaabaa Waan abbaa warraa jechuun kunichi amma abbaa warraa jechuudha waan abbaa warraati akkuma isaan agartanu namni hedduun orooroon beekaa orooroo dammoo ilmi dhiiraa qabataa jechuudha. Dubartii kan si qabatu siinqeedha. Akkuma isaniin beekan manaan jaarratanii waan manaan jaarratanuuf abbaan qabate sangaa qalanee jechuudha. Sangaa qalamaaf ilmi dhiira dhalate kanaaf kun siiqeen kanaadha. Siiqeen ammoo kan isaan agartan suni siiqee waan nuun harkaan hin qabanneef viidiyoodhaan isaan agarsiisu malee siiqee kan qabatu haadhaa jechuudha. Haadha daa'imaati. Namuwwa qofa qabataa jechuudha. Namni dhiiraa fi namni durba eegi kan qabate haadhi kan qabattee fi abbaan sun qabate fuudhiin isaanii kan ittiin beekamu. Kanaafuu akka aadaa Booranaa keessatti wanta xixiqqaa ta'anii akka aadaatti midhaagee jaallatamee jiru. Aadaan keenya Booranaa kanaadha. Yeroo hedduu Booranii aadaa qabaa, seer qabaa, gadaa qabaa kan jedhan innummaa akka walitti qabamee akka biyyootaan addunyaa yuuniskoo irra galmaa'uudhaan kan beekamudha. Galatooma cara xiqqaa kan keessatti waan Booranii yookiin gubbisedhee maqaa baafatu irratti haal kanaan isa naffee. Hayyee taammini ibsaa guddaa nu goote galatoomii baay'ee keessa beeyta waan kana qoratteetiniin jirta jechuudhaan illee waan kana guddoo beekullee baay'ee lallaaleetiniin jira akkuma jette jilli kun jila gubbisaati. Jila gubbisaa Booranaa keessatti jilli kun jila guyyaa sadiif oolu jechuudha. Guyyaan jaha akkasumas guyyaan itti aanullee maqaa mataa ofii qaba. Guyyaan itti aanu sun kan galma kanatti ijaarama. Akkuma taammeen jedhe daa'ima sanii jechuudha. Maqaan baafama. Argamu ganda dibbee gayyaa seentarii magaalaa dibbee ibsa baay'ee nu godheetiin jira galatooma isiniin jennaanis jaamboo joote kan sirni kan biraatti